Dirreedhaan kubbaa miilaa qofaa osoo hin ta'in gama roga atileetiksiitiinis yoo irratti hojjetame bu'aa gaariin dhufuun akka danda'u himame. Shaampiyoonaan atileetiksii guddattoota Itoophiyaa takkaffaan qopheessummaa dirreedhawaatiin dorgomamaa ture milkiin xumurameeti jira. Bal'ina oduu kanaatiif Shariif Diine. Akkuma argaa turtan dorgommiin guddattoota Itoophiyaa kan shaampiyoonii atileetiksiidha kan waliigalaa yeroo jalqabaatiif as istaadiyooma Dirreedhawaa irratti qopheessummaa magaalaa Dirreedhawaatiin gaggeeffamee ture kunoo haala oowwaa ta'een xumurameeti jira. Akka waliigalaatti naannoon Oromiyaa dorgommicha injifatteeti jirti. Keessattuu wanni haareenii dorgommicha kanarraa hubachuu dandeenya jechuudha. Gama atileetiitiin Dirreedhawaanis atileetota haaraa akka mul'istee fi gara fuulduraatti wanni kuyyoo kan irratti hojjetamu ta'eegaa Dirreedhawaarraas atileetonni ciccimoon ba'uu akka danda'an argineeti jirra. Guyyaa afur dura gurraandhala 15 arba'aa dabarteerraa eegaluudhaan guyyoota afuriif kan dorgomamaa ture dorgommichi olaantummaa naannoo Oromiyaatiin xumuramee jira. Dorgommiin kun kan jalqabaa ta'uudhaan wal qabatee hir'inoota umriidhaan wal qabatan tokko qabaatullee hanga eegamee ol haala gaariidhaan xumuramee jira. Dorgommii taasifameen Dirreedhawaa bakka bu'uudhaan atileetonni dorgommii kanarratti hirmaatan fiigicha fageenya meetira 200 kan umrii 16 gadii dhiirota gidduutti taasifameen Qaalaab Yaareedii fi Naatinaa'el Demiseedhaa tokkoffaa fi lammaffaa wal faana bahuudhaan meedaaliyaa daabaatii fi qarshii bulchiinsa Dirreedhawaatiif argamsiisaniiti jiran. Fiigicha fageenya meetira 200 dubartoota umrii 16 gadii gidduutti taasifameen ammoo atileeta Addis Daani'el naannoo Amaaraatii fi Oromiyaatti aanuudhaan sadarkaa sadaffaatiin xumuruudhaan meedaaliyaa nahaasaa Dirreedhawaaf argamsiiseeti jirti. Xumura dorgommichaa booda TV Dirreedhawaatiif yaada kan kennan komishinarri komishinii dargaggootaa fi ispoortii bulchiinsa Dirreedhawaa Firaa'ol Bulchaa dorgommichi haala gaariidhaan xumuramuu ibsanii roga atileetiksiitiin yeroo ammaa hojiin hojjechaa jirru gaarii ta'uu qabxii dorgommii kanarratti galmeessinerraa hubachuu dandeenya jirra jaan. Nuti fi immoo gartee asaamintii guddaadha waan kana yoo nuti illee irratti dareede kilabii adda addaa yoo uummanne fagoolleen dhaqeen yoo hoteelii tokko nama 10 fi asalxanii tokko qabaate kilabii ta'uu ni danda'ama. Kanaafuu roga saniin yoo laalle gaarii na fakkaata. Kun nutiif illee hojii manaadha. Dirreedhawaa kubbaa miilaa qofa odoo hin ta'in gara atileetiksiitiinis yoo irratti hojjetame bu'aan gaarii dhufuu akka danda'amuuf komishinar Firaa'ol Bulchaa himaniiti jiran. Dorgommii guyyoota afuriif taasifamee ture kanaan akka waliigalaatti dubartootaan naannoon Oromiyaa qabxii 3,525 galmeessuudhaan sadarkaa tokkoffaatiin yoo xumurtu naannoon Amaaraa ammoo qabxii 203 galmeessuudhaan sadarkaa lammaffaatiin xumuruu dandeesseeti jirti. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ammoo qabxii 55.5 galmeessuudhaan sadarkaa sadaffaatiin xumuruu dandeesseeti jirti. Dorgommii gama dhiiraa galaatiin ammoo naannoon Oromiyaa ammaas qabxii 3,500 galmeessuudhaan sadarkaa tokkoffaatiin yoo xumurtu naannoon Amaaraa qabxii 1,600 galmeessuudhaan sadarkaa lammaffaatiin xumurteeti jirti. Naannoon Sidaamaa ammoo qabxii 67.5 galmeessuudhaan sadarkaa sadaffaatiin xumurteeti jirti. Akka guutuu waliigalaatti dorgommicha naannoon Oromiyaa qabxii 65.3 fiduudhaan tokkoffaa yoo xumurtu qabxii waliigalaa dhiiraa fi dhalaatiinis naannoon Oromiyaa qabxii 653 galmeessuudhaan sadarkaa tokkoffaatiin yoo xumurtu naannoon Amaaraa ammoo qabxii 309 galmeessuudhaan lammaffaadhaan xumurteeti jirti. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee akka waliigalaatti qabxii 113 galmeessuudhaan sadarkaa sadaffaatiin xumuruu dandeesseeti jirti. Naannoo Oromiyaatii fi leenjisoonni naannoo Oromiyaa jiilee ispoortii naannoo Oromiyaa bakka bu'uudhaan Dirreedhawaa irratti argamuun dorgommii kana tokkoffaadhaan xumuran yaada isaanii wayitanuuf kennan gammachuun akka itti dhaga'amte ibsaniiti jiran.